Oromo barumsa Oromo taa'umsa Oromo bashannana. Akkam jirtu daawwattoota OBU nagaan keenya bakka jirtan isinaa ga'ochaa har'asi mata duree addaa isin qabannee dhufneerraa mata duree addaa ta'een keessummaa of biraa qabna. Sagantaa kana kan qopheesse immoo ana lalistuudha annee fi taliileedha keessummaa gidduutti qabna. Keessummaan keenya keessummaa ogeettii fayyaa neersii ta'ee kan COVID-19 irraa recovery ta'e akka faamisii isinii kannee nama barbaadne isinii hin jenne harragaan keessummaa addaa qabna. Keessummaan keenya Tsahaay Wandimuu jedhamti. Tsahaay nu kabajjee OBU irratti argamtee gaaffii fi deebii qabnuuf nu deebisuu saba dhuftee fi galatoomii akkam jirta fayyaadha siin jenna. Duraan dursee yeroo kana kan nu kennee fi maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Yeroo kana immoo akka nagaan gaggeessu nutti nu gargaaru jecha Oromoo view immoo novel coronavirus kanarratti experience an qabu saba koo wajjin akkan share godhuu fi carraa kana naa kennuu keessanii fi baay'een isin galateeffadha eebbifama. Ani maqaan koo Tsahaay Wandimuu Birruun jedhama. Kan inni dhaladhee guddadhee Dambidolloo Wallaggaatti. Mana tamaaris kan hin baradhee Dambidolloo amma kutaa 11tti. Achi 12 fi kooleejii Finfinneetti hin baradhee. Achumaan immoo Finfinneetti jireenya kootuun jiraachuutti jiru. Biyya kana biyya Ameerikaa jechuudha. Gara 2000tti ijoollee 4 wajjin biyya kana dhufe jechuudha. Asis edda dhufee booddee immoo mana tamaarii galee neersummaa tamaaree registered neersii ta'ee ammas registered neersii ta'ee hojjechaa jireenya koo gaggeessaan jira. Egaa waa'een koo kanuma. Okay, galatoomii nu kabajjee dhufuu keetii fi Hatta anis gara kootiin baga nagaan dhufte gara sagantaa keenya Oromoo Viisin jecha akkasumas isinis immoo Dhukuba kanarraa baga irraa haftee baga Waaqayyo gargaaree irraa haftee asitti nu wajjin biratti argamtee siin jedha. Gaaffiin kun ni jalqabaasii fi dhukuba kana gaafa si qabate akkamittiin ofirratti bartee akkamittiin immoo akka isa ta'uusaa immoo addaan baafattee barte. Ulfaadhu. Dhukuba kana gaafa Maarchii 30 jechuudha. Gaafa dafinooti qaniinsaa. Gaafan jiruu deemu jiruu evening shiftiin hojjedha. Ripoortii gaafan fudhadhu neersiini bashitanyaan koo tokko patientiin koo tokko feverii godhatee ture gaafa weekendii irra naan jette. Gaafa seen akkas naan jettu xinnoon shakkee. Garuu shiftii ishirratti immoo feverii hin qabu naan jette. Otuma ta'uyyuu edda ripoortii ishirraa fudhadhee fixee raawwadheetanii achumaan patientii kana assessuu deemee gaafa naqee assessmentii koo conductii godhu feverii ammas hin qabu. Garuu patientiin kun underlying conditionii baay'ee qaba baay'ee compromisedidha jechuun multiple diagnosis gatii qabuu fi coronavirus yeroo kanatti immoo yeroo jiruu fi hospitaalli baay'ee appointment isaanii kana badaa gadi butaniiru maaliif coronavirus irratti hojjechaa jiru. Kanaaf gatiin shakkee hospitaala madawwalanii patientii kana gara hospitaalatti ergee jechuudha. Akka achitti assess godhanii more treatment akka argatuuf jedhee. Gaafa dafinoon isaan ergee hin bulchaniini facaasaa gaafan jirutti deebi'u follow up gochuuf gaafan dawwalu patientiin kun coronavirus 19dhaan positiividhaan an jedhanii achi nan shakkee nannee bakka nama hundumaa hin barree alaqoota keenya hundumti keenya hin barree jechuudha. Gaafa Wednesday ganama koodhinii godhee test centeritti of geessee nigaa specimen kenne jechuudha. Achi manan ture April 1dhaa jammaree amma April 3tti manan ture gaafa April 3 Friday'dhaa dawwalanii positiividhaan an jedhan akka kanatti hin bareegaa. Tole adde Tsahaay baay'ee isi galateeffannaa waamicha keenya kabajjee
muuxannoo keessa dabartee uummata keenyaaf dhiyeessuuf asitti dhiyaachuu keetii fi mee erga sitti himamee booddee simbitamee akkamii qabaataa turte mee dhaggeeffattoota keenyaaf osoo akka gaariitti ibsiteef. Egaa otuma April 3 kana positive ayyuunaan jedhanii natti himanii ani simtamii tokko gaafan egaa edda koorsiin dhukkuba kootii raawwatee gaafan ilaalu gara booddeettis deebi'ee March 21dhaan simtamiin koo kan jammare jechuudha kan jalqabe March 21 jedheetanii konkuluudii godheera sirratti maaliif yeroo March 21 baay'inaan dhukkuboonatti hin turre ganma gaafan ka'uun nama tumamee bule natti fakkaata baay'ee ulfaataa ture wanti suni baay'inaan dhukoo caccabee ganma gaafan nan ka'uuf jedhu nan dhukoo likkeen turre gaa kun Maarchi 21 gaafa sanbata duraa jechuudha. Amma qanii sana qanii hundumaa sireerra noole maaliif aniin kan sodaa qabu koronaa vaayirasiin dhukkuba amma saayinasiin qaba saayinasii sana nutti ka'uu barbaade laata jedhee dhukkuba keessaa gaa ishee sodaadheetiin walwaldhaanuun narra jiran jedhee Maarchi gaafa 21 sana sireerra oolee waan gaarii nyaachuu fi marqaa moonan jaalladhaa. Qococaadhaan marqadhee xuruu godhee nyaadhee waan mana barbaachisu juusii waan gaarii fudhadheetanii gara siree kootitti deemee sireerra oolee qanii guutuu kun egaa Maarchi 21 jechuudha. Nanni sireerra oolee gaafa sanbataa garuu omaan jedhu garuu omaan tokko dhikoo likkii miti charchiin deemee dafinoos jiruun deeme gaafa dafinoo waan nyaataan alage. Wanti tokkos natti nurgaa'u natti najaa'u so what's going on jedhe baqqaa yeroo sana achi gaafa akkuma isinitti hime Friday gaafa Thursday gaafa positive naan jedhanii qufaan hin dhufee garaa kaasaan hin dhufee qabsiisaanis eeddan bareegaa amma kana nargee shortness of breath fi feverii qaruma akka jammaramee amma dhumutti hin qabu ture. Egaa kana fakkaata. Mee ani immoo gaaffiin si qabu koronaa vaayirasiin kun kaanii utaalloo fluusa jedhanii paartii sana keessa jira. Mee gaafa kanaan dura utaalloo fa'aa dhukkubsattee turte ta'a. COVID-19 kun isarraa addummaa isaa maaloodha? Egaa warra waan tokkoon anaan illee baay'een jeeqxu fuluun kuni durumaa kaastee garuu jeneraalii gaafa waan kan irratti ilaallu waan isaan walitti fakkaatanii baay'ee qabu. Baay'een isaanii common cold seasonal flu COVID-19 kuni waan baay'eedha wanti isaanitti wal fakkaatanii hundumti isaanii viral infection akkuma beennu. Hundumti isaanii respiratory tract affect godhu funyaanii kaasee amma sombaatti akka isaanitti namarratti darbanitti akkuma tokko direct fi indirect transmission qabu kan irratti baay'ee wal fakkaatu gaafa direct transmission jennu gaafa namni walitti qufa'u namni dhukkubsatu sun qufa'u dropletiin isaa namatti dhufaa gaafa immoo attifatu wayin immoo akkas fuulatti dhaabbatee walitti haasa'u yeroo kana dropletiin sun namatti darba kanarratti baay'ee wal fakkaatu kanarrattis immoo indirect transmitted ta'uu hundumti isaanii akka isaan immoo transmitted ta'anii inanimeetii irra qodaafaarra gaafa dropletiin kun bu'u wambarii ta'uu danda'a balbala ta'uu danda'a waan qodaa mana keessaatti nyaannetti gargaaramu fa'aa hundumaa ta'uu danda'a warra kanarratti gaafa dropletiin namni dhukkubsatu qabee darbu isarraa nutti darba. Egaa koomani waan akka kanaa qabu nutti darbaa egaa kanaaf wanti gadheeni COVID-19 irra jiruudha sana qodaarraa namatti darbudha. Maaliif be aware gisee baay'ee about 3 hours qilleensa keessa tura dropletiin isaan jedhama stainless irratti sa'aatii 72 tura jedhama ammas immoo about 24 hours kaartoonii faarra hin tura jedhama na waraqatarra immoo sa'aatii 4 amma 5tti tura jedhama kana faarratti gaa
xinnoo koronaa vaayirasiin isarraa warra kaanirraa gargara ta'a. Garaa simptomii isaanii immoo gaafa fudhannu waan hundumaa isaa ilaaluu fi akka xinnoo intinuu kennuu fi simptomiin isaanii immoo hundum isaanii mild to severe dha. Akkuma isin jedhe feeveriin agarsiisu, shortness of breath, coughing, waan kana fakkaatu, fatigue jira, vomiting goota. Akkuma simptomiin anarratti argame sadan isaanii kanarratti iyyuu in argama. Wanti isaan garagaratti ta'anii complication isaanii baay'ee garagara. Common cold inni jedhamu suni simply like serious complication hin qabu. Symptoms isaas gradually dha. Onset isaa very slow dha. Garuu nama dadhabaa nama idmeen isaa dheeraa yoo ta'e yoo compromised ta'e jireenya medical issue yoo qabaate common cold nisi nama akkasii kana hin dadhabsa. Seasonal flu garuu highly contagious dha. Incubation period isaa guyyaa lama. Kanaafi community keessatti baay'ee nama dadhabsa. Egaa common seasonal flu kun vaaksinii qaba. Galatoomi baay'ee baay'istee bal'inaanii explainii nuuf gootee baay'ee galateeffannaa. Yaa amma yeroo COVID-19 si qabatee ture kana ture yeroo mana turte kana akkam sodaatta turte tamsi sodaachiste ture because waa'ee kana baay'ee akkuma jette kun waan baay'ee isaa dhageenyeerra akka nama godhu namni baay'eenis akka irraa dhumee dhageenyeerra waan ta'eef akkamiin si sodaachisee ture manuma turte immoo mana yaalaatti kan itti ilaalamte. Galatoomii baay'een sodaadhe. Sodaa hin dabarre. Dhugumaa haasa'uu fi otoo vaayirasiin kun akkuma isinitti hubachiise duraan na qabe malee yeroon bare miti. Yeroon bare an koorsii isaa fixaan jira jechuudha. Garuu dhugaa haasa'uu fi otoo koorsii isaa fixee xinnoo na gaggeessuu baatee immuun siistamiin koo kan irratti hojjetee otuun hin beekin keessa darbuu ta'u akkanatti imagine wanta outcome would be. Maaliifi coronavirasiin it's not the disease. Fiiriuma isaatu nama fixaa jira. Maaliifi I don't know fiiriuma isaatu televiziyoonii waa'ee isaa akkuma isinitti hime coronavirasiin natti dhufaa jira jedheetanii nama immune systemiin koo already virusii kana ajjeesaa jiru, virusii kanan taaggaluu jiru, ganaa fuulduratti eeggachaa ni jira. Otuu namni hundumtuu fiiriin hin qabaatu ta'ee, otuu waa'ee akka inni nama ajjeesu akka kanatti lallabamuun baatee, namni hundumtuu isaa maashinii guddaa qabna manni keenya baay'ee gaariidha. Kaniif fiiriin immune systemii keenya gadi godha. Immune systemii keenya immoo designated kan inni ta'ee gize hundumaa internal protectionidha. Internal protection kana gaafa jennu anything virus bacteria grows keenya maintaining an keenya kan godhu immune system keenya. Gaafa fiiriin immoo dhufu fiiriin immoo karaa kan biraa immoo warri fiiriin immoo hojjetu jiru. Warri fiiriin hojjetu immoo warra akka adrenal gland warri jedhaman fiiriin gaafa jiru isaan immoo fight or flight jedhu bakka achi ka'aniitu isaan jiru isaanii jammaru. Gizee hundumaa fiiriin yoo jiraate immune systemii gadi buusa. Maaliifi akka body systemiin keenya jirutti namni tokko survivalidha. Fiirii jechuun survivalii kee qabu. Akkuma survivalii jechuun akkuma taayigarii jalaa fiiguudha jechuudha. Kanaaf fiiriin baay'ee nama rakkisaadha. Kanaaf gizee baay'ee fiirii sana otuu namni danda'e ofirraa fuudhee baay'ee ulfaata. Garuu akkatti haasuuf nutti miti body systemiin immoo karaa isaa waan hundumaa gatii qabuu fi hakiimiin illee orgaan transplantii namaa godhu stress hormoonii waraana maalii fi immune systemii sana gadi qabu. Nigaa traumatically waan hojjetu qaba hakiimiin kuni. Kanaaf fiirii jechuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf baay'een sodaadhee namni biyya lafaasi amma kan nama ajjeesuu jiru coronavirasiin gafa nama qabu jedhu namni gwaaddanyooti koollee sodaatanii yeroo coronavirasii hinduutii jedhanii gwaaddenyaan koo mucaasee fiiddee kan gaafattee jiru. Hinduuti jechuudha dhammaach. So baay'een sodaadheenis sodaadheera. Baay'ee gaarii
Wannoon amma kennite kuni kan namni baay'ee irraa baratu natti fakkaata. Keessattuu gaa osoo ofirratti hin beekin sana sodaan qabdu turte. Ergasitti himamee booddeedha. Kan sodaadhaan dhukkubichi baay'ee akkasitti dhaga'amaa dhufe kan nutti himte. Kanaaf natti fakkaata doktoroonni baay'eelleen miidiyaa baay'een laalinaa jedhuudhaan namoota dhukkubsataniifis kana ergaa gaariidha. Kan amma kennite namni baay'een akka irraa baratu abdiin qaba. Inni kan biraan kan si gaafachuu barbaannu egaa ergasitti himamee booddee kwaaraantiin gooteetta. Akkam ture of baasuun mana keessatti kophaa sana booddee namoonni osoo ati egaa sitti himamin maatii kee wajjin waliin jiraataa turte namoota waliin jiraataa turte sanoo maalirra jiru akkam ture mee piroosesiin keessa dabartee kwaaraantinii sana nuuf ibsuu dandeessaa? Gaarii godhe kwaaraantiin godhe baay'ee gaarii godheen kwaaraantii godhe personaalii namoota sigaa waan dhukkubi kun yeroo dhufe especially positive yeroo ta'u faamiliinis torbanii wal agarra turre fortunately kan inni positive ta'e gaafa sanbadduraa gaafa jimaataati egaa sanbadduraaf sanbata guddaa sana waliin agarre jechuudha. Isaarraan kan hafe egaa isaan duratti hundumtuu kwaaraantii of godhe. Manatti kwaaraantii of godhe yoom ati simptomiin qabamne biyya keenya Koloraadooti you have to quarantine yourself. Self quarantineedha malee waan isaan si godhan hin jiru. Yommuu simptomii qabaatte amma si'anallee first lineidhaaf kennaa jiru duratti garuu yoo simptomiin qabaanne testii siin godhanii the only chance you have is to quarantine yourself. Familiin kundum isaanii kwaaraantii of godhanii akka jiran isaaniitti jechuudha. Ani immoo baay'een kwaaraantii of godhe beedruumii kun caanqootee inni dukkaa jiraatti. Kanaaf ishee protective gochuun irra jira. Baay'een bakka beedruumii kun keessa mana rafiisa mana ribaa keessan taa'a. Waan na barbaachisu gizeedhaan hin fudhadha. Isheen ganama sa'aatii 7 jiru hojjetamayyuu lafiseen hojjettu still saayinisiin qabdu maaskii uffattee akkaseen hojjettu gaafatame. Maaliif ixiratiin gatee jiruu fi amma namni baay'een gizee baay'ee CDC recommendation if 1% is positive in the house you have to stay home. Garuu isheen deemaa turte badambitti of qabattee jechuudha. Gaafa isheen dhufuu gala geessu gara sa'aatii 6tti jiruudhaan galti. Guyyaa garuu gadi ba'ee mana koo keessa oola. Isa booddee sa'aatii 5 wayim 4 irratti about 2 hours isaa kaasee mana koo keessatti waan hin qabachaa oolee waan hin hojjechaa oolee seeraafus waan barbaachisu waan hin godhuu ka'e clearly keerii fudhadhee achi ka'aaf jechuudha. Okay. Gaarii bareeda. Mee amma gara dhumaatti deemneerra gaaffii isa dhumaas gaafadha. Ati nama kana keessa darbee itti fayyeedha. Mee uummata keenya uummata OVU ilaaluutti jiru kanaafi warroota kana yeroo nu qaba jedhanii sodaachuutti jiraniif namoota warra waan akkasii sodaataniif ergaati dabarsitu maaloo? Egaa dhugaa haasa'uu fi wanta namaan jedhu akkuma jedhee fiiriidhatu baay'ee nama dadhabsa. Fiirii sana I don't know it's not easy. Gaafa haasaan easy fakkaatan malee easy miti isa baay'ee ofirraa qabuu barbaada. Maaliif we need our immune system. Immune systemiin keenya gadi ta'ee warri kan opposii warri godhan like keemikaalota baay'een keenya jira. Isaanii nurraa fudhannaani immune systemiin keenya gadi bu'aa vaayirasii kana wajjin qabuu hin danda'u namni keenya jechuudha. Maaliif immune systemiin energy baay'ee barbaada. Energy isaa dabarsee kenne jechuudha. Kanaaf sodaa ofirraa dhowwuun sodaan kun immoo akka ofirraa dhowwuutti kan danda'ame faamilii hiriyooti faan silkii walii dawwaluu mootiveetii wal godhuu faamiliin waa dhukkubaa kanaa haasa'uu
dammoo waanuma hundumaarra immoo akkuma aanneen sila jirtee TV sana isa amma waa'ee corona virus du'a amma kana du'e har'a mana du'e isa jedhu kana yoomayyuu information nu barbaachisa ta'ee waan CDC'n jedhu waan important information akka kana gizeetti gatii ba'uu fi amma misaaleedhaa fi waan akka raashii namni tokko irratti ba'uu jammareera inni late information waan akkasiifaa jira kanarraanis immoo amma duratti 6 feet walirraa siqaa jechaa turani amma garuu 9 to 12 feetittis ga'aa jira dropletiin kun achi jira si ga'aa jechaa jiru kanaaf CDC informationiin fudhachuun baay'ee gaariidha kana caalaa TV sanarra waan entertaining nama godhu waan akka manaa ta'anii gwaaddanyoota wajjin waan akka ispoortii faa walirratti yoomallee face to face illee dhabame sa'aatii kanaan nan jalqabaate sa'aatii kanaan jammare waliin jedhanii exercise faa gochuu innaa akkuma jedhee egaa hundumaarra immoo yeroo gadi ba'an maaskii sana uffachuu waa'ee maaskii waan natti toluun qaba gaafa namni tokko gadi ba'u maaskii uffatee ba'uu qaba maaskiin kun gaafa uffattu dhugumaanii maaskiin sun nama isa kan biraa eega malee anaan na eegaan jiru maaskiin kun garuu wanta asirratti namooti hubachuun qabanii gaafa namni tokko maaskii uffatu nama kan biraadhaaf baay'ee dhibbame nama kan biraadhaaf keerii godha jechuudha. Wanti kun dhugaa baay'ee spiritually baay'ee wal nama kaasa. Maal if you are start thinking about somebody else, to love somebody, to care about someone you don't know, that is universal. That is what we want. Baay'ee dasnama jira waa'ee maaskii kuni unless N95 ta'ee siin protecting godhu nama kan biraa protecting godha. Kanaafi kana faa godhatanii awareness kana qabaachuun baay'ee namatti tola. Why I wear mask? Mask kana gaafa uffadhu nama kan biraan protect godhee jiree namni tokko nama kan biraatiif jireenya nama kan biraatiif gaafa yaaduu danda'u yaanu ngidi spiritually haayitaa kan deemnu inni keenya positive behavior irra kan deemu we are so good to go baay'ee natti tola waa'een sana kanarraan kan hafe garuu wanta asirratti immoo intini jedhu unless emergency yoo ta'uu baate seelfoonii gaafa gadi baanu otoo ittiin gargaaramne baay'ee gaariidha. Seelfoonii kana kan gizee baay'ee harka keenyaa fi fuula keenya walitti fidu. Gizee baay'ee amma gaafa gadi baanu harka keenya qaaruma fuula keenya wajjin diina gochuun nurra jira. Amma dhufnee dhiqannutti jechuudha. Innaa yoo seelfoonii kanatti bubbuune fuula keenya hin qabannaa egaa garaa fuula keenyaa akkuma beekamu afaan keenya funyaan keenya jeekanya karaa mukasiisaa nadha keenya keessa lixuu danda'a jechuudha. Kan baay'ee isinitti himaa kan amma danda'utti yoo namni tokko pozitiivii ta'ee COVID-19 gizee baay'ee hydrate yourself. Gizee baay'ee dhuguu freak out ta'uu miti fear of keessaa akkuma jennee akka kana duraarraa taasifne sanaan qabannee baay'ee fear of keessaa balleessee nyaatee dhugee nyaata gaarii dhugee gatii appetite hin qabne turee fi Gatorade kan jedhamu dhugaatiin tokko jira baay'ee hydrate nama godhaa isa baay'ee gargaaramaa itti ture sign and the symptom of intini sana immoo isa warning sign isaa baruun baay'ee undermine tuun godhini warning sign qaba jedhama kanaaf akka chest pain yoo qabaanne fevering keenya baay'ee sky yoo deeme chest pain gizee baay'ee chest pain garuu trouble breathing inis jira isa safaa yoo qabaanne immediately 911 wayim demo primary doctor keenya biratti dawwallee baay'ee gaariidha. Kana xinnoon isinii kan inni ilaalu good food gizee baay'ee namooti nyaachuun baay'ee nama gargaara immune systemiin ofiitii nyaachuu B complex vitamin C warra akkas fakkaatu fudhachuun baay'ee gaariidha from all emotional support olii kennuuf innaa kanarratti immoo dhumarratti waanan jedhu waanan dhaamu waan hundumaa please bullaberry
warra community keenya warra jaarsaa warra jaartii warra keezii faa qaqqabu mana keessaa bahuu hin dandeenye reach out godhanii gargaaruu danda'uun immoo baay'ee gaariidha. Egaa kanan jedha waa'ee kanarratti. Okay. Galatoomii dhumarratti gara dhumarra deemturra annee fi taliilee gaaffii biraa qabdu waan kanarratti dabaltanii gaafattan. Baay'istee gaarii gooteet kan isheen nutti waan hundumaa. Garuu gaaffii tokko faamilii keessaa erga qabamtee otoo ofirratti hin beekin turteetta miti nama itti dabarsite fa'aa qabda faamilii keessaa yookaan. Egaa akkuma jedhee namni mucaan koos na duukaa turte saayinsii simtamii hin qabdu turte. Mucaan obboleessa kootiis ijoolleen obbolaa kootiis wajjin ol agarree turre pereedii sana keessaa akkuma isiniin jedhe kwaaraantii of godhee namni of ilaala malee pozitiivii namni ta'e hin jiru. Saayin inda simtamiis namni agarsiise hin jiru. Egaa maybe social distance isa jedhus jira ture ta'a I don't know. Kanaaf egaa kanarratti namni dhukkubsatee rakkatee hin jiru. Mee amma gaaf negative taateetta miti? Egaa dhumarratti akkuma namni hubatuuf jechuudha waan kana keessa dabarte amma fayyiteetta. Yaa meeqaa fudhate wantichi dhukkubichi amma ati negative taatutti yeroo irra deebitee test taatu? Yeroo irra deebine test taanu hin jiru. Wanti nama gaddisiisu isa. Nun ilaalanii about 72 hours yoo sign-in hin qabaanne jirutti deebita. That's all. Sign-in qabaanne you don't know. They don't know even what's the reinfection. Nobody proved that there is no reinfection kan jedhu si namni provii godhe antibodiinis hammamiif ji'a tokkoo fi ji'a lamaa fi ji'a sadii fi waggaadhaa fi namni jedhee determine godhe waan sana hin jiru. Kanaaf it's amazing. Innaa gatii haaraa ta'ee fi namni nu biraa biyya kanaa teestii taanee miti kan jiru jammaru. For 72 hours, if you don't have sign and the symptom of coronavirus, you have to go back to it. Okay. Anne waan jettu qabda? Yaa kanumaan qulqulleessuuman barbaade daawwattoota keenyaa fi jalqaba gaa teestii taateetu poozitiivii taatee jedhamtee achi booddee gaa mana keessa 7 lamaaf kwarantiin of gootee amma fayyiteetta miti ati? Hojii keetti deebi'uudhaaf ati narsiidha. Yeroo deebitu ammas waan sana yoo qabaatte gaa namoota dhukkubsatoo achi keessa jiranii fi baay'ee gaa this is dangerous, right? Silaalanii yoo ati negative taatee qofa miti kan hojiitti si deebisan. Sun akkamitti ta'aa jira? Because ati narsiidha amma hojiitti deebiteettamoo hin deebine akkami kanumaan qulqulleeffachuu barbaada. Ati akkanaa galetti irra deebisanii teestii si godhu itu wajjin I don't know wanti kun walirraa fagoo gatii taanee fi clearly walitti nu hin deebisne ta'a malee no testing. Coloradooni nuyi 72 hours if you don't have the sign and the symptom of coronavirus jechuuni yoo garaa sin kaasu ta'ee yoo qufaa hin qabdu ta'ee you have to go back to work. Akka kana ani ndaum baay'ee xinnoo yeroon furadhe gwaddanyuti koo hundumtuu jirutti deebi'aniiru. Ani make sure I just want to be tested. Again, even I want to do x-ray, I want to do everything, but it didn't happen. No. Okay. Hojiiti mogaafi saduma lafa hojii keetii moo akkamii namooti ati I don't know nursing home hojjettamoo hospitaala hojjetta akkami achi keessaa namooti dhukkubsataniiru namooti qaqqabamaniiru lafa hojjettu like patientiin. Baay'eetu qabamee nursiin more maaliif yeroo majammaraa irratti wanti tokko wanti nu godhame hin jiru. Like N95 miti maaskii normaaliyyu namni nu kenne hin jiru. Baay'ee leetiidha. It is so amazing. Asikko biyya kanarratti February keessa gaafa namni du'u it was announced on March 15. So it's very hard.
isa keessa lixuunni baay'ee ulfaataadha waan tokko hin qabnu turre na residentiinis kan du'an jiru narsooti baay'een immoo thank to God hundumtuu recovery godhan. Okay. Gaaffii keessan fixanii aanneef talile. Eeyyeen fixneerra baay'ee galatoomii yeroo gabaabaa kana keessatti waamicha keenya kabajjee ummata bal'aa barsiisuuf muuxannoo keerraas ba'uukeetti maqaa daawwattoota OBN anis galatoomiin siin jedha fayyaa ta'e. Amma akka gaariitti fayyiin siin jedha. Okay, galatoomii anis guddaan si galateeffadha. Dhumarratti waan jettu yoo qabaatte. Fiiriin hin jiraatin ani wantan jedhu namni tokko dhugaattaa ta'uuf yoo ta'e bring back our God given energy. Tani kana naalaattee fi waan kana baay'een jaalladha. We have God given energy. The greatest chemical factory in the planet is human being. Factory nuyi keessa jiru namni qabu hin jiru. Factory dhibba tokkollee yoo jaaraa oolanii amma human being kan ta'u hin jiru. ስለዚህ be the good manager of your body. Managerii gaariitti ta'a jedha saba kootiin. Nyaata gaarii waan nafi waan immune systemii namaa dadhabsu dhiisaa. Kanarraan kanaaf immoo spiritualitiin baay'ee nama gargaara yoo ka baaybiliidhaan danda'ame walitti qabamee namni baaybiliidhaanii the wisest book in the world jedha isaan immoo isarratti jalatti wal qabatee namni yoo guddatee mooraalii isaasii jireenya isaasii hin danda'a jechuudha. Yoomayyuu immoo baaybilii umattiyyuu amanuu baate namni tokko law of the universe. Inni mataanan saayyuu baay'ee nu gaggeessa fira koo. Kanaafi fear not to fear, trust yourself. Okay, galatoomii guddaa. Baay'ee galatoomii. Yaa baay'ee si galateeffannaa eeyyee akkuma jettee ati adaadaa koo baay'ee si jaalladhu si kabajuudha. Ofii irratti argamuu kee baay'ee gammannaa. Egaa daawwattoota keenyaa gara dhumaatti deemneerra. Waan kanarraa akkasiin barattanii abdii qabna jecha OVU websaayitii keenya share like subscribe godhaa waliin ga'aatiin hundumtuu akka argu godhaa jecha gara xumaaraa kanatti deemnaa galatoomii jecha kan isinii dabarse ani aannee fi taliilee fi ana nagaatti amma sagantaa biraa wajjin walitti geenyutti nagaatti. Oromo